Logo darsi ta'ee tokko. Afaan nama fakkeenya logo daarsiitiin uummata kanaan akkam jirta fayyaa jirtan jettee logo daarsiitiin haasoftaan. Okay, aye. Akkam jirtu? Echa deemtan maaf taap hin gootu? Laa wallaa. Taaptaan manga. Laa argina akkasii miti laa. Okay, aye. Wayyo ani irra guddaa loqoda Jimmaa Shawaa kana nan yaala. Garuu yeroo haasawun sirriin gala. Gisee haasoftu asirratti sii galu nama loqoda arsii danda'u duuka haasa'aa jirtamoo akkamitti akka sii galu barte? Gaaffii bareedaadha. Ijoollee baay'eedha wal beeknaa yeroon biyya tures ijoollee kutaalee garaagaraa waliin barachaa turre. Isaafuu majlisa yeroo turres ijoollee Jimmaa, ijoollee Arsii, ijoollee isaafuu takka jechuudha. Baay'ee waliin turre yeroo darasummaa turre jechuudha. So ati naaf gala garuu haasa'uu dirasii miti. Haya taate. Irraan sii taraa nyaata aadaa arsii keessaa gosa lama himi. Wayyo. Qabameerra. Komantiin na gargaara. Marqaa. Tokko jiga. Shiroo. Najmaan shiroo jette. Hayyee marqaa komantii ofirraatti dhiisa. Okay, ayyee komantii ilaala yeeshi. Marqaa tokko argaddeemi? Hayyee. Inni biraa cuukkoo. Cuukkoon akkamitti dalagama? Kan jechuudha. Okay, cuukkoo beeku. Maal irraa akka dalagamu? Garuu dhadhaa waliin dhadhaa waliinis ni hojjetama. Dhadhaa fi maali? Garbuu. Okay, garbuu facaasa san dhadhaadhaan ashaanii? Yaa akkasuma jechuudha. Yaa akkasuma jeetii yaada. Bassoo. Hayyee bassoon akkamitti dalagamame? Bassoon akkamitti bassoota? Koko yaadadheetiin jira. Maa yaadadhee cuukkoo san gaaf tokko nyaadheetiin sun yeroo takka nyaatan beekne ni beektaa shoo garuu hedduu takka bareeda ni beektaa fayyaa keetii fi dhadhaa bassoo ni beektaami? Amma lagaa fi gabaabaa ustaad yookaan Luqaas yookaan maatii Wasfiidisiin hin jedhu dubbii keessatti bassoo cuukkoo miti bassoo dhumta akkamitti akka dalagamtu naaf hime. Akkam jechuun bassoo yeroo nyaatamu. Komantii irraa dhiisita. Bassoo dhumti akkamumatti qophaa'a. Maal irraa qophaa'a akkamiin qophaa'a? Tartiiban naaf himaa. Bassoon okay komantii ilaalaa jiru ishii lafaa ilaalaa jira. Bassoon naannoo keenyatti akka beekamutti yeroo jiisatan garbuurraa hojjetama. Hayyeebbo. Garbuu maal godhan? Garbuu ni akaawanii dura. Eeshibbo. Achiin booda maal ni feeddeganii sana ni feeddeganii. Feeddeganii maal jechuudha? Feeddeganii koy. Wafcoo geessan mana daakuu geessanii. Biiruma hojii mana daakuu geessan hayyeebbo. Nayi xiqqoo irraa horaru maal jedhasa kanatti qishoo. Maa qincee dalaganii taas. No, mooyyee keessatti qotumaniiti. Mooyyee keessatti qotumanii akka maaliif wanta qabdi olola qabdi beekte bassoon garbuun tun jechuudha.
olola san irraa baasanii achiin booda mana daakuu geessan. Eshi. Mana daakuu geessanii achiin booda fuudhanii jiisanii nyaatan. Maal jiisan garbuu jiisanii nyaatan immoo? Bassoo taate kakalaa sa'i. Maaltu bassoo taata? Ama yoo naa dhumu kenna. Bas wani isin jechaa jiru. Dubbitu kanaaf hin taane bar. Ayyee. Dura garbuudha. Garbuu kana fuudhaniiti irraa akkanatti mooyyeetti qotumanii erga tuman Mooyyee bunaatti tuman moo mooyyee guddaatti tuman? mooyyee guddattu laal ni feddagan. Ayyee laala hin faddagamu laa yoo faddagamanii caccabdi haa. Hin shakashakana jedhe. Shakashaka maali? Okay, hayyee. Okay, ni fedda. Okay, hayyee. Fedda jechuun xiqqishuma akkanatti tuma. Achiin booda fuudhanii mana daakuu geessanii ficaa taati. Jiisaniiti yoo fete jiisteeti yoo fete soogitetti godhatte yoo fete sukkaratti godhatte ganama nyaatte yoo fete. Ayyee qoya mamayemma daakameera mana gaheera siniinaa jedhu. Sanaan booda erga mana gaheen booda daakuun bassoo sun qophaa'ee jira jedhu. Daakuu bassoo san akkamitti bassoo basseessuu danda'ame tartiiba isaatiin? Dirqamee muun qaba. Yaani. Achi booda daakuu tana dhadhaa kana dhadhaan gosa hedduu jiraami dhadhaa bishaaniiti jechuun yaani akka bishaanitti deebisanii dhadhaa hojjetan dhadhaa kana yeroo hojjetan akkatti hojjetan nama muuxannoo kanaa. Dhadhaan akkamitti bishaanitti deebi'a ustaas? Dhadhaa ni beeysan dhadhaa. Ayyee ni beeksan jedhaa kan. Ni beeksan. Eshi. Bakka kana hin arganne. Yaani gimmaasha argatteerta. Marqamoo akkamiin dalagane ayyee? Okay, kan naannoo Harargee moo naannoo Arsii? Marqa akkuma kamittuu yaa ta'u marqi marqaadhumadha. Akkuma Harargeettuu naaf himee marqa akkamiin marqitan? Okay, marqa akkasitti marqinuu Komantiin laalillaa. Ishii laalu. Naannawa keenyatti bisingaan beekame? Komantii dhiisa faayibaa biki. Daaraan jiru. Ayyee. Bisingaa jira. Bisingaa jechuun yookiin bishingaa jedhanii naannawa keenyatti bishingaa daakuu geessanii daakanii achiin booda distii irra keessee danfistee bishaan soogidatti qotti gootee achi booda fuudhee namaan naa qaba jetteeni yoo biyya keenya ta'e galu suusuu. Maal naa qaba jedhani? Ayyee bu gobas. Jechuun fuutee bishaan eega danfee booda naannoo keenya suusumaa jira. Suusuma ni beektaa? Suusuma yaani gullichaadha moo okkotee? Suusuma jechuun dhagaa sadii jechuudha. Dhagaa abbaa sadii. Okay, gullichaa hayyee taate. Dhagaa abbaa sadii san jala kaaniiti ibidda jala shidanii akkasitti. Komantii dhiisi. Komantii ilaalaan jiru. Ibidda jala shidanii achiin booda miila tokkoon akkatti itti ijjettee. Hayyeebbo. Achiin booda marqite jechuudha. Naanafadhu jecha. Achi booda kalaas jechuun shooroon tun akka bilchaatee fi marqaan kun bilchaatee dhabuusaa wanni beektuun yeroo akkasii marqitee yeroo ni fi irraa darbuu deemtus yoo distii keessatti hafuu baate sirrii bilchaatee jira jedhama. Kanuma. Osoo na bira jiraatte sin badhaasa ture iyyuu baadiyyi. Okay, kan boloqee irraa hojjetamus jira, kan bisinga irraa hojjetamus jira.
qamadii raayis ka hojjetamu jira. Yaa akkasuma. Garuu rakkoo guddoon beekta asirratti obboleen keenya warri amma jirtan gaafiilee kanaa wanni qaamneef waan biraatii fi miti keessaa wal gaafachuu dandeenya. Garuu dhugaadhaan fakkeenyaaf magaalattiin dhaladhee guddadhee garuu jireenya baadiyyaadhaa irra guddaan keenya hin beeknu. Maaliif baadiyyaa jechuun eenyummaa keenya aadaa abbaan keenya guututti jechuudha. Iddoon maddi isaanii achi irra guddaan keenya jireenya baadiyyaa hin beeknu beekuun barbaachisaadha. Amma anilleen haga takka barachaatiin jira. Kanumaa fi yaada kana kaasuu dandeenye. So gaaffiin natti ulfaattu illee egaa rabbiin na gargaaraa jira. Yaalaan jira. Warra komantii garuu na gargaaruu didanii. Okay, tuufi gaaffiitti aanu. Laa baabikii maashaallah wallaahi rabbi sirraa jaallattu ni beekta gobaziidha. Nan yaala adilis illee beekuu baattu. Okay, waan biraa gaafadhu ammas gaaffii. Ayyee nyaata aadaa Harargeedha gosa sadi naa himi garuu warri Harargee dhaggeeffadha. Anoon beeku waan ta'eef mee waan inni himu kan yookaan hin beeku yookaan beeku. Nyaata aadaa Harargee sadi himi. Nyaata aadaa Harargee keessaa akkuma isin jedhe Baabiti komantii ilaalilla komantii ilaalla. Komantii ilaalaan jiru ilaalaan jiru. Hayyee taate. Nyaata aadaa Harargee keessaa kan keessaafuu yeroo cidhaa yeroo sagantaan akka wayii jiru tokko affeellama jaaniini. Waalaikum salaam wa barakatuh dursa bakka gaanu affeellama jaaniini affeellamni kun egaa Koi baabiki erga komantii ilaalle salaamata namni si barreesse akkamitti argite. akkata san argite akkuma jaamilladhee jira. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Dhiifama sagantaan jala deebisuu dhabu keenyaaf. So affeellamaa jira. Affeellamni keessaafuu Harargee keessatti nyaata aadaa bakka guddaa qabu keessaa tokko. Keessaafuu biyya ammaa biyya Siwiidin jiru kanatti sagantaa takka yookiin kitaaba takka hunda qopheessinee ture waa'ee nyaata Harargeedha. Hojiinillee agarsiisnee ture YouTube irratti illee yeroo hojjetan waan takka agarsiisnee ture hedduu takka nikkisiifatanii waan sanillee gobboodhinaan jaaniitiin mashaqqaa ta'e garuu hedduu takka natti ulfaatee ture. So alaa kulli haal hedduu nyaata bareedaadha affeellamni. Aadaa Harargee keessatti yeroo cidhaa akkasumatti sagantaalee adda addaa yeroo jirtu nyaata bareedaadha. Nyaata filatamaadha jechuu barbaadeeti. Tokko himte garuu ganaa isin eeggataa jira warra jimmaatis aadaa jimmaarraa sadi gaafadhu naan jechaa jiru. Yaa ta'utii isa kana Harargee irraa gosa lamatti naa ida'ite haya paartiitti aanutti fufna. Okay, lamaatu hafe? Eeywa. Okay, hayyee dhufu. Tokko bichaa naa himtanii bara kan Harargee. Okay. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi. Milikoo nammaga. Biddeena jechaa jiru. Caatii kan jedhu sin jira gara jalaati wallaahi. Caatiin immoo Harargee keessatti nyaata osoo hin ta'in daldala jiruu fi jireenya Harargee keessaa isa tokko. Kun waan baratamaadha. Keessaafuu kana akkasuma bira dabarraa kun waan bareedaadha. Injeera miti injeeraan afaan Amaariffaati. Biddeenni nama hundaatu fayyadama. Inni biraa wanta shuumoo jaaniini nyaata Harargee keessaa. Shuumoo? Maalirraa dalagama isaa? Shuumoon kun ataraa fi boloqqeen beektaami? Okay, shuumoodha kaaba. Yaa ataraa fi boloqqee waliin hojjetama. Shuumoo tana maali boloqqee tana fuudhaniiti mooyyetti tumanii qolola takka irraa bahu jira. Qolola sana erga irraa baasanii booda fuudhanii siidhaa fi atara bishaan danfisanii jechuudha. Siif atara itti naqanii achi booda shuumoo taati jechuudha. So kana inni bira takkaa tafe ka. Qinxa
qinxaan beetanii warri harargee garuu Xiixufa. dhaa qaba waan inni naa himaa jiru kun nyaata aadaa harargeetti moo harargeetti miti ani irraan beeku waan ta'eef fayyee qixxaan hin beeka qinxaadha yookiin naannoo tokkotti xiixufaas ni jaaniini. Irra guddaa qinxaan gaa wanni itti beekamu yeroonii fi guuza jaaniini yookiin yeroo qonna takka namni si gargaare yookiin siif oole guuza siif oole hasha jaanii hasharratti dhiyaata isaa fi hojjaa waliin dhiyaata. Hojjaa jechuun gaa harargee keessatti akka hedduu waan baratamaadha wantoota dhugamu hashararraa hojjetama hundi jira. Kana waliin gaa qinxaan ni dhiyaata. Akkasuma biddeen illeen isaafuu kan naannoo baadiyyaatti biddeena kana furdaa kana barbareera naqanii ajaa'ibaa kana laal kana jira yaa. Kajimmaarra illee himaa kaasinitti hin baayisu kajimmaarra lama himaame inshaallah. Wallahi aadaa Jimmaa keessa buna. Buna akkam godhansa? Dhugaa dubbachuuf Jimmaa hin beeku. Yoo nu magaasa qabarre maleedha. Intiniidha wannoo godhan. Buna dhadhaadhaan hojjetamu wayitu jira kajimma. Laa ani siin himu habiibii kiyya. Atumti naa himi malee. Okay, hayyee yaa buna tokko harkadhee lama naaf himi. Lamuma himtaa takkuma itti barbaaddadhu maaliif? Komantii dhiisa kaamu. Haala kanaan Google search godhuun ta'a. Maali gaaniin gaasna? Cuuba. Komantumaan argite caafii ol jetteetuma. Kana narra tadi hin beeku garuu fuulduraaf inshaallah wallahi kutaalee Oromiyaa hunda keessa deemee sababumas addisumeen akka na gaafatte kanaafu haati siinqee dhukkina irraa kaasee jirti kanumaafu kutaalee Oromiyaa hunda keessa deemee aadaa nyaata isaanii baruun qaba. So inshaallah isinilleen wanni akkana akka isin hin mudanneef inshaallah barachuun dirqama keessaaf jechuudha. Oromoon kutaa kudha takka aadaalee babbareedduu aadaa ajaa'ibaatti qabanii aadaa nyaataa isaafuu yeroo cidhaasaa ta'uu yeroolee adda addaatti ni jiraami aadaa bareedduudha qabanii waan kana fuulduraaf illee itti yaadanii barachuun barbaachisaadha. Hundi keenya waa'ee keenya sirriitti baruun barbaachisaadha. Maaliif irra guddaan keenya waa'ee keenya irraanfanneeti aadaa namaa yeroo itti ilaalaa jirurra geenyee jirra. Dhugaa dubbachuuf aadaan uffannaa, aadaan nyaataa kan Oromoodha. Takka safuus hin cabsu. Dhugaa dubbachuuf hedduu takka namatti tola. Aadaa fi ittiin boonuun aadaa nyaataa fi dagachuun qabnu keessaafuu warri biyya namaa keessa jiraatan hedduu takka jechuudha. Gamanumaan eegaan biyyarraa beekeessa waan baay'ee jaalladhu ulbata. Ulbata jaalachuudha hankee duraan hin beeku garuu bareen jira maantana. So saniif yeroon ulbata nyaadhu biyyaa yaadan so akkasii hundi keessanuu si deebisee misaa tajimma lama dhabee jechuudha karkadde. Baabis yaayee kadhumaan si gaafadha. Nyaata aadaa faranjii naa himime. Faranjii biyyaansi yoo xiqqaate gosa kudhannaaf himi faranjii. Bargalii piiza illee ittuma dabaladhu too. No waan takkaa jira ani biyya faranjii hin turre. Jechuun ati waggoota muraasaa garuu kan biyyoota Arabaa fa'aa biyyoota akka Ijiptii, Masrii akkas fa'aadhaan keessa ture. So san faana gaafachuu dandeessa. Achirraa hin seegala. Hayyesh kan Arabaa naa hima. Okay, kan Masrii jechuudha tarii akka takka waan irraa fadhees isaafuu nyaata babbareedaa jira biyya Masrii keessa. Isaafuu warri Oromoonni keenya kan biyya Masrii keessa jirtan nyaata Masrii keessatti beekamaa ni beektanii akka gaarii barbaadeen kan Oromoonni isaa ta'u warra Masriitti dura siin afeeran koshariina jedhama. Koshariina jechuudha. Koshariinaan kosharii hedduu baay'ee jaalladha. Kosharii jira hedduu takka bakka. Mee koshariin akkamiin dalagama baabii nuu himi inshaallah. Koshariin mankoronaa takkaa jira. Mankoronii xixiqqishaa takkaa jira.
Hayyee. ruuzii, misira, paastaa. Paastaallee akkas paastaa wajjin Bilaaliiti. fi ammas waan takkaa jira waan qaqalloo takka san waliin hojjetama. So baay'ee bareeda san gubbatti salsaa akka suuguutti irra seenaa kan jira. San cinatti san birti salataa bareedaa tokko si dhiyeessan ammaasi. So hedduu takka bareedaadha nyaata Masrii keessaa inni lammaffaadha. Fuulii isaanii baay'ee bareedaadha. Fuula akkamiin dalagama? Fuul misiruma kana jechuun yaani baaqilaa irraa kan hojjetamu jira. Iddoo guddaa gaachitti fuul isaanii baaqilaa irraa hojjetama. Baaqilaa affeelaniiti sanirraa ni hojjetanii inni biraa xaamiyaa jira. Xaamiyaa ganuma subii kan fayyadaman tokko jira. Xaamiyaa jira gaatii nyaanni isaanii hedduu jira. Eeshi. Nyaata Arabaa keessa maal jaalatta isaa? Ani nyaata Arabaa keessaa amma fakkeenyaaf nyaata Yemanii jira mandii jedhanii sanfaa baay'een jaaladha. Ka foonii moo ka indaaqqoo? Ka lukkuu yaani? Kan foonii. Komantii dhiisi. Yaadisee jira komantii miira keessa. Caaltu Ibrahim komantii dhiisii siin jette. Ishee dhiiseera. Okay, kan gara biyya kanaa yoo dhufne jechuudha. As biyya an jiraachaa jirtuna biyya Siwiidin tana yoo kan dhufne. Biyya kanatti piizaa jira, bargarii jira, hedduugaa hundis. Bargariin foonii booyyeetirraa jedhamu? Largee kan foon halaalirraa hojjetamu si jira wal keessa jira. Anani jirkaa jedhe laal jechuudha. Caaltu Ibrahimtu jedhe laa ollaatee jiraatti waan ta'eef isheenu. Foon booyyee faa jechaa barreessaa turte ani hin jenne akkasi. No, mana Arabaa jira jechuun kan Islaamaatis jira. Injinu jira san atitti bitatte. Okay. Piizaa jira. Garuu piizaanis aynaa hedduu jira. So inni biraa maalis biyya kana jiru. Waan biyya kanaatu irraan faddeemee osoo qawween meeqa hin ayyaadadha. Kana kabaab jedhanii kabaab rullaa jedhanii jira. Akkasumatti ati nyaanni biyya Faranjii hedduu jira deessas. Biddeen illee ni jira ajaa'iba mana Habashaati jira. Nyaanni Habashaatis ni jira. Akkuma hundattuu goobaziidha maashaallah. Ani harka si dheera. Qormaata darbeeraami? Laa dhibbatti dabarteerta laa wallah. Akkasii baay'ee takka galatoomi. Obboleeyyan keenya keessaafuu nyaata biyya keenya uffata aadaa nyaata aadaa keessaafuu ibboo deebinee hundi keenya dhugaa dubbachuuf irra guddaan keenya kan beekne ni jiru. Kanaaf keessaafuu nyaata aadaa biyya keenya akka walii galatti kana akkuma bartaniif waan kana kaasne naaf haati siinqee gara keessaatti walumaa dandeessuu dandeenya ture. Isinuma bohaarsuu fi qoosa fida. Kennaa yoo ergatte kennaa galsheeshi. Innas nama bohaarsuuf inshaallah nutoota uumaa fidha al takka seeqqachuu sunnaadha mitiire. Kennaa oromtitti yoo jiraateesh. Ustaaza isillee aangoo naaf hin kennine akka nama gashuuf. Aangoo tana barsii kanneetiin bar itti fayyadamuu wallaalte. Ilamaa isinif fakkaate. Anoo mana kara keessanii kanan dhufe har'a dhala. Harrumaan yoo aangoo na dhoorgattan. Osoo biyya garee jechuudha mootummaa keenya osoo ta'e qaata aangoo naaf kenna. Fanneera garuu. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Baga nagaan dhuftan obboleettii keenya kennaa Madiinaa hundi keessanuu baga nagaan dhuftan. Isinillee baga nagaan nu eegdanii akkasuma yaa maashaallah tabaarakallah. Baga rabbiin waliif isin qoodee hedduu bareeddanii duniyaattis akhirattis rabbiin waliin isin haa bareechu. Aqlaaqallee keessallee duniyaallee ilmilleen diinillee waa hundaanuu gammachuu mana lamaanii rabbiin isin haa waafaqu hedduu akka dubartii
Oromootti akka dubartii Islaamatti hedduun isinii gammade. Ergadhee ture garuu nan galchine kanaan durasi akkasii har'a na galchitanii jirtanii galatoomaa. Isinin jechuu barbaadaa isinii gammadee jira. Wallaa hedduu namatti toltani. Sumee teenna qaalii kutattuu diinii sii kenne rabbiin sirraan fudhatini beekumsa sii kenne sirraan fudhatini jaalala ummata rabbiin sii kenne duraa'uu si beeksisee aqila namaa